jedhan maaltu qicee irrisaa awwaash guddaa madda dandiidha onnee baneetuma si eegaa si dhabuu abjuun tole abdiidha. Laanu orman kajeelu uumama si baay'ee ganamaanii deemtu miila keessa bisa fuuta si fuudhee galuun dirqama taate waa warri kan kee jedhan maaltu qicee irrisaa awwaash guddaa madda dandiidha onnee baneetuma si eegaa si dhabuu abjuun tole abdiidha. Laanu orman kajeelu uumama si baay'ee ganamaanii deemtu miila keessa bisa fuuta si fuudhee galuun dirqama taate waa warri kan kee jedhan maaltu qicee irrisaa awwaash guddaa madda dandiidha onnee baneetuma si eegaa si dhabuu abjuun tole abdiidha. Laanu orman kajeelu uumama si baay'ee ganamaanii deemtu miila keessa bisa fuuta si fuudhee galuun dirqama taate waa warri kan kee jedhan maaltu qicee irrisaa awwaash guddaa madda dandiidha onnee baneetuma si eegaa si dhabuu abjuun tole abdiidha. Laanu orman kajeelu uumama si baay'ee ganamaanii deemtu miila keessa bisa fuuta si fuudhee galuun dirqama taate waa warri kan kee jedhan maaltu qicee irrisaa awwaash guddaa madda dandiidha onnee baneetuma si eegaa si dhabuu abjuun tole abdiidha.